Orkee nyaachuun orkee rabbi sodaadhu mucaan jaalalaan nama raachii halkanii guyyaa kan miidiyaa kanarra kara waggaa meeqaa iyyaa ture anu maami abbo. Inna eessa jira ree nama galee? Inni na dura shurtaana jalaa qabdee galee ilmoon irra darbeeti ana tokko isa jaaladha tokko ilmoon rakkadha waa lamaan rakkadhee maa miidiyaa kanarra iyyaan baane abbo rabbi sodaadhu. Maal gochuu ture gadi galee maal gochuu? Inni erga deeme maal gochuu ana jettati callistee ilmoon guddifattu. Maal jetteen dhageenye namni na dawalee sagaleen kiyya na qabamte. Ilma narratti darbe deeme jaalala san na jira jette. Gaafa haadha ilmaa ta'an bar jaalallis xiqqoo kaisaa osoo hin taane kan ilmaa baay'atee kaisaa kan nasuu qaba ture. Wayyoo akkasii miti daranuu irraa maraata namticha. Gaafa deetteeffaa daranuu irraa maraatti dhalaan namticha san. Osoo hin dhalin hindoom qallaa jiraayyuu. Namichi eessa jira? Namticha amma biyya gala innillee. Wallollee jira baribsi shaadurallee. Galamu akkasii isa dura immoo waggaa 3 ta'a. Amma Itoophiyaa. Ani gizee anteef ka jaarsa kiyya jedhee amanee akka fadheen dura godhadhaa miti. Gizee naaf inni wallolli suuraa kiyya qullaana gadi lakkisne. Faraano indeet no qullaa gagasiddiisu. Bareegin kun. Maal abbasa aara qullallee jaamuu qunxaa abe akkana gizee garagalee laalu inni na waraabu jira gizee sani haaqi maal gizeen jehuun aara qalbiif sitti qabee naan jee gaafa wallollu dammoo amma hin deebitu naan jee hin deebi'u jeen waan siin jehu naan ergitu naan jee siin erguun jeen biyya jira beekte yoo ani qullaa keessi si gadi lakkisee nama sittiin kofalchisin naan jee ani dhugaan seene godiin jeen deemiti ani birri si erguun qabuun jeen gizee san biyya jira gizee tokko qabamee deebisee akka ilmoo namaa. Samboodallee ana bira deemee ijaazaa dhaqee achitti qabamee gale. Sambooda ani bakka deem gallakkisee yoo barbaadden jedhen dhuguma deemee gallakkisee sababa sanaan Oromooti yaa wal baradhee Oromoon achumarra feema sana goote achumarratti jaalalli Oromoon atti tareen jettu ibsa. Kana micharra ko Oromootu taree. Namticharraa ka Oromoon atti tareen namticha dagadhee hin jettu garuu nama jaalatan kan akka qallaalitti dagachuus hin dandeessu waan fadhe si godhus itti cakkanuu hin dandeessu. Ilmaan baalee garuu jaalala addaa wayii qabdiin beekan. Innaa si deebifadha siin jedhe hin deebitaafi. Garuu amma garaa kiyya muradheetiin jira waan irra muradheen qaba. Dura garuu gizeen sudii jiru sani waan viidiyoo qullaa nagalakkisuun irratti waan garaa muradheen qabu. Kadhe booda naa mure bakka amma garuu muradhe amma sagalee isaatuun fadhu. Duraan gizuma sanii yoo naada waluuddas na jaa akkasitti na saaxilee waamee kana godhee nama na kofalchiiseetu yoo naada wale walumaan hin haasawaa siin jee na amanta. Innaa wayita galta waliin agarree biyyatti. Ara maal abbaa isaa wal argaa na dheessaa na qabsiisti jee na dheessa. Sodaata. Yoo waa balleessammaa achitti argamtanii nan dhiistu jettanii biraa fagaattanii ba. Jaalalli hunda kataa gowwaa nama godha. Aara gowwaa kadhadhee hunda dadhabe walla anillee dharraa dalaga jedhe. Aara fooloo na tolchaa daddafamee mana ibsaa keenyaa kanatti dafaa. Gimmaa shamarran akkanuma jaalattu. Gimmaa shanama jaaladha. Abdii jechuun tokko. Wallaahi ibsishaa jaalalli dhugaadha. Dhugaan si jaalannaan dhalaan san akka feetee waati gootes abadan qiimii garaa sii qabdi jedhee yaadu. Wanni akka dhalaa gowwaan miskiin hin jiru bar dhalaa wallaahi ta'ifirraa eegani bar miskiina wallaahi. Akkasuma na godheetu gizee naa dawwale sagalee isaa dhaga'uun fadha siin hin jiru. Garuu nama dhokkodheen dubbisa. Viidiyoo akka na waraabne kaasitti na. Itti haasaa maaliif? Oromoon guutuun naa jechuudha. Waan akka isarra dalagee hin dawwaltaaf jechuudha. Walii dawwaltanii haasudha. Inna bakka Oromoon naa jecha isa arrabsu jirti waan ta'eef viidiyoo na waraabin gaajachaati waliin haasa'a. Akkam goota jaalala gaa wanni ati gootu wanni jira. Oromoon ammoo asii joobinni itti taphatee galee isin waliin haasa'edha.
gaaf tokkos gisee wallollu maal naan jee kasi waliin haasa'u jiru Oromootti gabbaasee hima naan jedhe. Naan jennaan rifadhe ammallee uummanni naa jee isaan rabsu jira mi giseen jiru. Meedisi tannaa tana maalirraa hin haasa'u jira dhalaan takka dhugaan si jaalannaan abadan ati waan feete gootus si dhiisuu miti waan feete gootus sirraa murattuu jechuu kiyyaani amma jaalala dhalaan namaa qabduun haasa'u jira si galee. Ay jaalallis waalikki qabaachuu qaba si galee. Wallahi haara nama baasu sanaa ta'ee jira. Anamma kana jaalatee naa gubatu malee ganaan jaaladhu barumsa guddaa naa ta'e. Jaalachiisee guba isa guba malee amma tiyyaa jaaladheen gubamu. Ilma baale sirra barumsa fudhadhee ganaa zanaa zinniq je'ee fataa je'ee laa maammadoo kana guba malee ofii kiyyaan gubadhuu qabame. Ijoolleen baale akkanuma badduudhaanis hin danda'ani. Tokko badaadha malee hundaa miti tokko badaa yoo ta'e hundi badaadhan jamu amma yoo inni badaa ta'e ati baay'isa ka abaarame jira ka Abduqaadir eegee micciiree jira ka akkasii rabbi namarraa haa qabu najjinaa kiyya. Sanuun tala arsii bilaashumatti harkatee itti taphatee baribsa. Arsii abarnaat keessattuu arsii gaadulla ilma harree kana qoyarrumaa kafala. Maal kofalteessa rabbi sodaadhu natti taphatee bar billaalee sababa isaa baalee guutuu jibbee barmuca argitee irraa kafalattaatiin akkana jettuuf ofii fedhii keetii waliin jiraatte fedhii keetii waliin rabdee kaate fedhii keetii waliin taate namni waa giddiin siraa waa giddii wanna si godhee siraa fudhate giddiin himi jaalalli giddii si gooti jaalalli giddii si gooti tokko jaalatte atin waliin turtan dura isuman na jana jedhe kaa dura isuman na jana jedhe suuraa takka isa san naffide suuraa san amma wallahi argaa isii haa balleessu rabbiin isii gara haa galchu suuraa sanii balaa naffide feesbuuka qaba beekte feesbuuka irratti isii profaayila godhadhe achuma sanuma laalee namtichi na dhufe gizee na dhufu suuraa sanii gaddaafaa kanatti taate deemuu dide narra aboo ani suuraa appilikeeshinaan kee akkanan bareedu narraa deemii jeen jennaane. Rakkoon qabuudhaan jee amala leeloti toltee jirta. Akkasii re'ee mucaa gizee si jana janulaarra yaa rabbii kiyyat abukaadoodhaan gargar hin jiru abukaadoo bakka juusiin gargar hin jiru akkana gassisee na laala akka ajaa'ibaa kanatti bishaanuma qorraa jedhe amma gizee bira dhaqu miseen jara kanaada aappii wayiiti jira kaarra kaatanii ittiin namaan haasa'an ani yoo sawwaasii beekaaree xiqqoo dhufeellee waggaa lamu akkasi mucha aappii kana ofirra kaa'ee nattaasaa hin bareedne akkuma keetii kana bareeda diimaa dumbulloo kana yaa rabbii kana jaarsa argadhe gizee jedhu malee maammadoo ajaa'iba argadhe gizee jedhu ibsisha yoo inni narraa kaasuu dide na dhaaraa jira wale inni akkasitti namtichi gudiina godhee billaalee kamee dhiisii bannaati Siyya life aseen fitu yaa ibsa isi naman na kolfaa dhiisi amma unatti kolfaa jiranii kun godha akka liibii seena godha wallahi dhuguma kiyya baana bar ibsisha gisee bira dhaqu arriin kun jiruun qabu laal arrii bicha achirraan jismiin jiruun qabu astaghfirullah nama wajji nyaatanii fi nama waliin dhuganiif ka wal bareeda saasii kenneera guddifadhu jallisii taa'ee amma gootaan. Abbootii si gana mammadoo ana jedhe kana jaaladhee waliin tiktok irra shirshir jedha akkasii fi maakiin shirshir yoosanii yoom jaalala argi galaadha yoom aara takka akka ilmoo namatti uffata gaarii uffadhee biidoon achi hin baane ganaan wanta dee ibsisha sawwaa takka bar ilmu manatti hambisee ilmu waliin darbiisnee fataa janas nangoone bakka agilguloot wucci wallahi 0-0 waa takka namana gana argasin jee bar gana yoona waa meeqa sii godhee dhagattee meeqa shamarran akkanuma laa wallahi ibsa laa wallahi la hanka waliin jirru gizee ijaazaa walillee jazaa wayii masiyoola haga yeroo waliin jiraatan san walumaan jimaana tokko keessa jiraachaa turtanii yeroo sanitti waan wayii masii godha sii galee abbaan maan fedhee nama fedhee yoo haga fedhe jaalatuu baate waan gaarii boqodaaf sii galee gin yeroon hojjaan isin baasee hardhan ta'ini wanta kanaan gooree jetti gaafa hojjaan baate daldala akkanuma gaafa hojjaan baate wallahi ibsisha na dhageeffadhu yoo ijaazaa dhufe akkasna gootee amara shamaraati kun
والله يو إجازة رفيس إني وجنبات لا كانوا قافوا جنبات والله إفسش والله إفسش أنا دقيقة يو إجازة رفيس كسنا بوتي أمر شمرات يقول والله يو إجازة رفيس إني سوانجة تكاجي ألما أنا سوانجة تكاجي ألما of course إني سيفدل ده أنا سيفدل ده دشي سبات أنا كسيجرو إنك يا يوان تكون kuat Kongo dah. Aku dunjuru je tu. Aku sama mama dan sudi gutu yo dala iji alama. Ishi len kaji takka kaji alama. Kabatte wal bira roste. Yo ishi mana kira ka falte inne nyata danda. Torbanda kakkas wal. Hayye. Yo jadi nguru beda garu nam tok tok yo fedi sa din sigafati di masa gutaf. Yaa nama ammaa tanaa wajjin sagalee deebisanii malsi deebisuun akkana wayya indoom salpha itti diqqaatayyu. Ay waan qal'aal nagar no qal'aal kun waan haasirraa haasa'an barbaachisu. Yaa tiikicha annaga kooti akkamati ibsishaa. Jirra wallahi galata rabbi fayya. Fayyaan fa'aa jirra kin warraan nu geessika. Bani Adam mau asal akkana bittaa. Yaa bakkuma hunda'u abar ibsishaa. Abbaka ajaa'ibaati nu bira bannash. Inshallah gaaf tokko ni isinii rooballee isinii qorra. Ayyii kaawwanuu maraafu sittaatun ishee. Hayyee. Biyyan jira shabakaa baay'een qabu ana kayiriyyaadha daa'imaa san ka tiktok irra turte san baga rabbi si jaare viidiyoo keessan illee dhiyuma tanaan argani akbaara quban qabu. Aamin aamin. እና baga gammadanii si fi maakilleen ani eegaan amma tiktok irratti deebe torban tokko geenye tiktok kan amman banadhee ana kayiriyyaadha liibii seenuu hin dandeenye kuma tokkoyyuu naan guunne amma tiktokii banadhee dhufe ka duraa dammoo bilbila wajjin na jalaa badee saniifuu ana kayiriyyaadhaan sin jaabare akkami nagaa jirtaami? Kayiriyyaa arsii gololchaa. Nagaa wallahi alhamdulillah. Okay, ati yaani gise sani garuu foole wal jalaa qabna baay'ee akkasiin na beekuu hin dandeessu na fakkaata. Naan ta'uu mala beebi. Naan beekne natti fakkaata ani haadha daa'imaa sani haadha daa'imaadha. Daa'ima. Maakifaa hojjifaa akkamiin nan beekne yoo suuraa kiyya agartee beekuun ooltu inshaallah. Ka gurbaan warra baalee na fuudhe sanii ka gurbaan keessan. Jaartii warra baaleeti akkamiin na dagatte. Gurbaan keenya kam kasi fuudhe. Ka warra baalee. Haadha seenaati ani haadha seenaadha. Maqaan qabu maa gurbaan? Mu'ee kajaama mu'ee yaani ibsishaa bakka nan beekne jechuudha ayyee rakkoon qabu bakka boodoo viidiyoo waraabina arguun ooltu inshaallah. Uummata kiyya warri na beektan koomentiidhaan ibsaadhaaf ibsaaf himee haa galuufi. Inni achumaan kuma tokko naa guutani billaalee keebsaa liibisee dhabuu hin danda'u billaalee kasuusitiyya. Sarraa si galchan? Maa si suudii ture bar. Anna uummata si galchee? Uummata na galche ana akka itti ati na wallaalti na dhibe bar woyyoo mumkin tureetiin jira beektee eegaan gale baatii shan jaagale saniif na dagatte. Haadha shaneeti haadha shanee nama miti. Kayiriyyaa arsii gololchaa akkamiin nan beekinaan riyaa keessa daa'ima qabadhee iyyaan turre gaaf tokko mucaan qullaa na gallakkisoodha maal jee viidiyoo wayii gadi lakkisne. Awoon agarre wallaahi billaan. Wayyoo aara sagalee. Haa ta'u argee jira akkamiin dubartiin akkas taatii jettee aara namni baay'ee naa lolee akka obbolu. Obbolummaa Namni baay'een si yaadateera garuu hin beekne wallaahi billaan maa kijibamaa maal jechuusin. Video akka illee ifaa baay'een qabu kwa silaasi garsiisa. Ummata follow godhaati liibiidhaan gisee dhufee viidiyoo waraabee akkasii ibsallee na yaadata rakkoon qabu.
ibsa wallahi kuma dibba lama follow ka qabu na yala gubate tiktoking ya billahi harra kuma takka kadachuu jira billahi ka daddafi akka kuma takka nana kanna dibba shanin qaba ummata dibba shanda faatti nada dura miti waliunu naso itani akkasuma libi walin senta male eeganin gale jaalalas fiddani wal biras duftani walis futanani quban qabu billahi alayka way sila gaafsanas jiraadde dibba torba shantama geette arga man seenu dandetta danda arebsiye dandetta male malta ummanni oromoodha sajana raqabana filmo kiyalle sani filli birra dhabamu fi tiktok irra dhabamu bari natti ulfaate ammas deebi'e beekte haare